kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa kan galatoomeef kan ulfaatanuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa akka isaatti bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessitanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan ergamoota isaatiin afaan uumamtoota isaa hundumaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaatanuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa qulqulloota harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhuun boqonnaa lammaffaa hundeewwan hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhu eegallee akka jirru ni beekama. Barumsa kanaan seerota wangeelaa 6 kan jedhu jalqabnee barumsa keenya guyyaa darbeetiin seerota wangeelaa kana 6 keessaa kan jalqabaa kan ta'e obboleessa kee irratti hin dheekkamin kan jedhu ilaallee turre. Barumsa sanaan egaa akkuma waliigalaatti kan ilaalle maalidha? Dheekkamuu jechuun obboleessa ofii ajjeesuu jechuu akka ta'e ilaalleerra. Gooftaan keenya wangeela Maatewos boqonnaa 5 yeroo darbe akkuma ilaalchaa boqonnaa lakkoofsa 21 faaraa kaasuudhaan gaafa dubbisnu namoota warreen duraadhaan hin ajjeesiin akka jedhame dhageessaniittu ani garuu isiniinan jedha obboleessa kee irratti hamminaan hin dheekkamin jechuudhaan dubbate jechuudha. Dheekkamsii farrabsoon walumaa galatti arraba keenyaan cubbuuwwan raawwannu ta'e guutummaan isaanii garuu akka ajjeesutti kanneen lakkaa'aman ta'uu isaanii baranneera jechuudha. Kanaafuu kanarraati of qusachuu akka qabnudha. Guyyaa har'aa immoo akka fedhaa fi waaqayyotti kan ilaallu seerota wangeelaa 6 keessaa kan lammaffaa kan ta'u gara dubartii hin ilaalin laphee keessatti immoo hin ejjiin kan jedhudha kan ilaallu jechuudha. Egaan caqasa guutummaa isaa wangeela Maatewos lallaba tulluu gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos kan barsiise lakkoofsa 27 kaasnee amma 30tti yoo ilaallu guutummaan isaanii jira. As keessaadha kunnee gara dubartii ilaaliin laphee keessattis hin ejjiin kan jedhu kan baafanne jechuudha. Guutummaan caqasichaa akkas jedha. Hin ejjiin akka jedhame dhageessanittu ani garuu isiniinan jedha gara dubartii ilaalee kanawwe laphee isaatti ishee waliin ejjeera. Iji kee mirgaa yoo si gongorsiise of keessaa baasii gati. Guutummaan qaamota kee gara ibidda gahannamaatti darbatamurra qaamota kee keessaa tokko baduusiif wayyaa. Harki kee mirgaa cubbuu yoo si hojjechiise ofirraa kutii gati. Guutummaan qaamota kee gara ibidda gahannamaatti darbatamurra qaamota kee keessaa tokko baduusiif wayyaa jechuudhaan gooftaan keenya barsiiseera jechuudha. Kana keessaa dhagaa gara dubartiin ilaaliin laphee keessatti immoo hin ejjiin jechuudhaan kan barreeffame jechuudha. Barumsa kana seensa isaarratti akkuma baranne akkuma yaadattan seeronni kun kan kennaman gareewwan muraasaaf qofa miti yookiin saala tokkoof qofa kan kenname miti. Tarii asitti gaafa dubbisnu gara dubartiin ilaaliin laphee keessattis hin ejjiin kan jedhu saala dhiiraa qofa kan ilaaltu fakkaachuu danda'a. Obbolaawwan shamarraniif immoo gara dhiiraa hin ilaalin jechuudhaan kan hiikamu ta'a jechuudha. Kanaafuu kun saalli lamaan gama lamaan inni maal taasisuu qabna jechuudha. Kanarraati hawwiirraa ilaaluu jechuun egaa gara fuulduraatti kan ilaalluudha. Ilaalu kanarraati saalli lamaanuu of eeggachuutu nurra jiraata jechuudha barumsa kanaan. Egaa barumsa abboommii kanneen seerota wangeelaa 6 lammaffaa kanaan wantoota baay'ee kan ilaallu yoo ta'eyyuu walumaa galatti garuu kaayyoon abboommii kanaa maal kan jedhu ilaallee gara itti dabalu. Abboommiiwwan kurnan keessatti akkuma baranne egaa hin ejjiin kan jedhu abboommii 6ffaatti barreeffamee ni jira. Barumsa abboommiiwwan darbeen gaafa tarreessinee barachaa turre isa kana ni yaadattu. Hin ejjiin kan jedhu ilaalle turre. Kakuu moofaa keessatti hin ejjiin jechuudhaan kan kenname gooftaan keenya ejji qaamonni saala faallaa walqunnamtii saaltaasan qofa osoo hin taane kan biraas immoo akka ta'e jechuudhaan gooftaan keenya kakuu haaraatti isa kana guddiseera jechuudha. Gooftaan keenya
yeroo dhufus seerota kana hundumaa akka inni raawwate ofuma isaayyuu dubbateera. Raawwachuudhaaf hin dhufe malee hambisuudhaaf hin dhufne jechuudhaan wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 kan barreesse qulqulluun Maatiyos achirratti ni arganna. Kanaafuu seeronni kun ni guddatan jechuudha. Gooftaan keenya dursee in ejjiin kan jedhe kana asitti immoo fide ni guddisaa jechaadha. Hin hawwiin in ilaaliin kan jedhu ilaaltee keessa keetti hin hawwiin kan jedhuun guddiseera jechuudha. Namni immoo kakuu haaraa keessatti nuti guyyaa irraa kiristaanuu jechuudha. Qajeeloo yookiin immoo qulqullummaa qabaachuu kan dandeenyu qulqullummaa bakkeetiin argamu qofaan miti. Bakkeedhaan qulqullummaan akkuma argamu keessi namaas immoo lapheen namaa qulqulluu ta'uu waan ta'uudhaaf ejja hin hawwiin kan jedhu kaayyoo kanaadhaaf waaqayyo abboommii kana kenneeraa jechuudha. Egaan ilaaluu kan jedhu ijaan ilaaluu akka hin taane hiikaan kitaaba qulqulluu keenyaa nutti hima. Kanaafuu ilaaluun kamidhaa ilaalee kan hawwe kan jedhudha. Ilaalee kan hawwe jechuun immoo maal jechuudha gaafa jennu sanyiin namaa hundumtuu keessumattuu saalonni lamaan dhiirrii fi shamarran jechuudha. Jireenya keenya keessatti bakka adda addaatti wajjirraan kan jiraannudha. Bakka hojiitti fakkeenyaaf karaa irratti yoo ilaallee bakka barumsaatti yoo ilaallee bakkoota adda addaatti hojii wajjirraan ni hojjennaa, wajjirraan ni taphannaa, wajjirraan ni baranna. Gochi akkasii kun namoonni saala faallaa wajjirraan kan taasisan kun cubbuu hin qabu. Waliin jireenyadha, tokkummaadha, obbolummaadha waan ta'eedhaaf kun cubbuu hin qabu jechuudha. Gooftaan keenya kan jedhe namoonni guyyaa akkasitti wajjirraan deemnu kana ija keenyaan wal ilaalaa oolla. Wal ilaaluu kana osoo hin taane ilaalee kan hawwe kan jedhudha. Ilaalee kan hawwe jechuun immoo obbolaawwan nurraati saala faallaa ta'an ilaaluudhaan nama kana wajjirraan wal qunnamtii saala qabaachuudhaaf hawwuu. Darbees immoo namni kun osoo kan kotee jechuudhaan hawwuu. Fedhiiwwan ejjaan kakaasan hundumaa qaama namaarra barbaaduudhaan lapheen keenya ejjaan akka inni kufu kan taasinu yoo ta'e nama kana wajjirraan ejjaan kufneerraa jedhama. Hawwiin akkasii kun kitaaba qulqulluudhaan akkasumas immoo abboommii amma barachaa jiru kana jechuudha kan dhorkamedha jechuudha. Laphee keenyaan namoota biroo wajjirraan maal jechuu ta'uu danda'a ejjuu kan jedhamu haala kanaatiin kan hiikamuu ta'a jechuudha. Kanaafuu kanarraatii of eeggachuudhaaf namoota ejjaan ilaaluu qofa isa jechuu osoo hin taane namoota agarru sana wajjirraan ejjaan kufuu akka hin qabne kan nutti agarsiisudha jechuudha. Qabxiin biraan immoo namaaf gufuu ta'uudha. Egaa namaaf gufuu ta'u jireenya keenya guyyaa guyyaatti biyya lafaa jiraannu irratti akka abbootii keenya akka baay'itaawwataa akka monoksootaa gadaamii seenuudhaan yookiin immoo namarraa adda bahuudhaan bakka biraa jiraachuun amma hin danda'amnetti amma addunyaa jirtu jechaadha namoota wajjirraan kan jiraannudha. Jireenya keenya guyyaa guyyaa kana keessatti immoo namoota baay'ee wajjirraan wal qunnamaa ni oolla bakka akkuma jalqaba kaasne jechuudha. Oolmaa keenya kana keessatti egaa jireenya kiristaanummaa keenyaan kan barannu namni tokko yookiin kiristaanni tokko wantoota baay'ee irraa guyyaa guyyaatti of eeggachuu qaba. Isaan kana keessaati barumsa kanaan kan ilaallu maala namaaf gufuu ta'uudha. Namni yookiin kiristaanni tokko namaaf gufuu ta'u irratti cimsee of eeggachuu qabaachuudha. Akkamitti of eeggachuu qaba? Kan jalqaba haala dubbii keenyaadhaan namaaf gufuu ta'uu dandeenya kan dandeenyu kan jedhu ilaaluu nurra jiraata. Kan lammaffaa uffannaa keenya, deemsa keenya, footoowwanii fi barreeffamoota karaa miidiyaalee hawaasaa adda addaa dabarsinu. Feesbuukii keenyaan kan dabarsinu, teelegiraamii keenyaan, waasaappii immoo kanneen adda addaadhaan kanneen dabarsinu kun hundumtuu callisnee taasisuu kan qabnu yoo ta'e namaaf gufuu ta'uu danda'a jechuudha. Itti yaaduun nurra jiraata. Kana yoon taasisin namni obboloowwan koo kanaan kufuu danda'u moo kufuu hin danda'an kan jedhu ilaaluun nurra jiraata jechuudha. Maaliif guyyaa har'aa dargaggoonni baay'een hawwiiwwan akkasiidhaan wanta kufaniidhaaf keessumattuu uffataa fi footoo hiriyoota saala faallaa kanneen ta'an ilaaluudhaan kanneen kufan baay'ooliin wanta jiraatan jechuudha. Kanaaf kanarraa of eeggachuun yoo of eegnu kan ta'e namaaf gufuu ta'uu hin dandeenyu jechuudha. Yeroo baanee galluu footoowwan keenya barreeffamoota keenya kan gallakkisnu jechuudha. Walumaa galatti namaaf gufuu ta'uu danda'amu ta'uu hin danda'u jennee ilaaluudhaan gadhiisu jechuudha. Dhuguma obboloota keenyaaf gufuu ta'uu kan qabne kitaabni qulqulluun bal'inaan nutti hima. Bakka baay'eetti kan argannudha. Isaan keessaa muraasa isaanii caqasoonni muraasni jiru. Muraasa ilaallee adabarru.
kan jalqabaa qulqulluun Phaawulos maal jedhaa ergaa isaa gara Qorontoosti kan barreesse kan jalqabaa boqonnaa 8 lakkoofsa 13 yoo ilaallu kanaaf nyaachuun koo obboleessa koo kan gufachiisu yoo ta'e obboleessa koof gufuu akka hin taaneef bara baraaf foon nyaadhachuudhaan dubbata. Foon nyaachuun cubbuu hin qabu. Garuu foon nyaachuumti koo kuniyyuu obboleessa koodhaaf gufuu kan ta'u yoo ta'e maal jedha qulqulluun Phaawulos bara baraaf foon hin nyaadhu jechuudhaan dubbata jechuudha. Kanaafuu wantumti nuti raawwannu sirrii kan ta'u osoo ta'ellee wanta gaarii wanta cubbuu hin qabne yoo ta'ellee garuu namaaf gufuu kan ta'u taanaan dhiisuutii qabna jechuudha. Kan biraas immoo ergaa mal fakkaatuun gara Roomaatti kan erge lakkoofsa boqonnaa 14 lakkoofsa 13 yommuu ilaallu egaan har'aa eegallee walii keenyaan walitti haa murteessinu keessumattuu obbolaawwan keenyaaf gufuu akka hin taaneef eenyuyyuu haa beeku jechuudhaan dubbata. Obboleessa keenyaaf gufuu akka hin taane eenyuyyuu haa beeku jechuudhaan dubbataachuudha. Gooftaan keenyas immoo kan barsiise bakka baay'eetti dhuguma namaaf gufuu ta'uu irraatii akka of eeggannu dubbatee ni arganna. Kana hundumaa osoo dhageenyu osoo dubbisnu osoo beeknu garuu bira dabarree akkasuma namootaaf obbolaawwan keenyaaf hiriyoota keenyaaf gufuu kan taanu yoo ta'e garuu egaan walumaa galatti adabbiin abboommota hundumaa wanta nafneef kan kanaas immoo akkuma kanaa adabbiin isaan waloochuudha. Adabbiin akka jiraatus immoo kitaabni qulqulluun ofuma isaa nutti dubbata. Wangeela Maatiyuus boqonnaa 18 lakkoofsa 6 hanga 7 yoo dubbisne gooftaan keenya akkas jechuudhaan dubbateera. Warreen itti amanan xixiqqoo kana keessaa tokkollee kan gufachiisu daaktuun dhagaa morma isaatti hidhamee gara galaanaatti osoo darbatamee isaaf wayya ture jechuudhaan lakkoofsa 7ffaatti darbinee yoo dubbannu immoo yoo dubbisnu maal jedha gufannaa kan fidu nama kanaaf wayyoo jechuudhaan dubbateera. Gufannaan nama biraadhaaf gufuu kan ta'u kufaatii nama tokkoodhaaf sababa kan ta'u jechuudha. Namichaaf wayyoo jechuudhaan gooftaan kee dubbateera. Namni kun kufuusaadhaaf karaa mataa isaa cubbuu ni argata. Garuu namichi kun kufuudhaasaadhaaf sababa kan ta'u qaamni biraas immoo kufaatii isaa keessatti gahee ni qabaata jechuudha. Kanaafuu namaaf gufuu ta'uun cubbuu amma kanaatti lubbuu keenya irratti adabbii kana fiduu wanta danda'uudhaaf kana beeknee namaaf gufuu ta'uu irraatii of eeggachuu wanta barreessinu wantoota gad lakkisnu footoowwan kanneen kana fakkaataniif isaan biroo ofii keenya kan beeknu jechuudha. Isaan kan hundumaa beeknee hojjechuun nurra jiraata jechuudha. Kan xumuraa irraaf kan ilaallu gara mata duree keenyaatti adeeminuuti sababoota gara ejjaatti nama galchuu danda'an kan jedhu abboommii kanaan ilaallee har'aaf haa xumurru. Egaan guyyaa har'aa gara ejjaatti namni akka seenuudhaaf kan taasisu barumsa keenya abboommota kurnan keessaa abboommii jeeffaatti gaafa barannu waa'ee ejjaa muraasa kaasuudhaaf yaalleerra. Akkasumas immoo gara ejjaatti maaltu nu galchuu danda'a kan jedhu muraasaaf yaalleerra. Asitti garuu gooftaan keenya abboommii kana guddisee xumuree raawwatee wanta kaa'eedhaaf walumatti qabnee guyyaa har'aa jireenya keenya keessatti kanneen kun gara ejjaatti nu galchuu danda'u kan jedhu muraasa isaanii asitti ilaalla. Inni guddaan garuu namoonni nuti ofuma keenyaayyuu sammuun keenya beekaadha. Mataa keenyaatu ni beekna. Kanaaf sababoonni kan asitti tarreessuun qofa osoo hin taane mataa keenyaan kan beeknus itti daballee ilaaluu nurra jiraata jechuudha. Asitti garuu muraasni isaanii qabxiiwwan sadarfan tokko ilaaluudhaaf yaalla. Kan jalqabaa wantoota miidiyaalee hawaasaatti gallakkifaman isaan kun ejjaaf sababa guddaa ta'anii mul'atu. Akkuma beeknu guyyaa har'aa bara keenya kanatti addunyaan keenya yeroowwan darban kam caalaatti teknooloojiidhaan namoonni wal qunnamuu akka isaan danda'an oduuwwan adda addaatti salphaatti akka argachuu dandeenyu walumaa galatti teknooloojiidhaan bakka guddaarraa geenyee yeroo jirruu fi wantoota baay'ees immoo yeroo isheetti nuuf dhiyeessaa jirtudha. Wantoonni gallakkifaman hundumtu immoo gaarii miti. Akkuma kanaas immoo hundumtus immoo hamaa miti. Gaarii kanneen ta'an keessa ni jiraatu. Itti fayyadamuudhaan jireenya kiristaanummaa keenya guddifachuu kan dandeenyu ni jiraatu. Faallaa kanaa immoo lubbuu keenya si'ooliif abidda gahannamaadhaaf kan qopheessan immoo ni jiru jechuudha. Egaa wantoonni baay'een keessumattuu karaa intarneetii kanneen fe'aman karaa ejjaadhaan kanneen wal qabataniidhaaf dargaggoonni baay'een ejjaaf akka isaan kufaniif sababa ta'aniiru. Fakkeenyaaf haa ilaalluuti fiilmiiwwan ejjaa guyyaa guyyaatti kan fe'aman jechuudha. Darbee qaama saalaa lamaan uffata qullaalaa jechuudha footoowwan kaanii qaamolee saalaa akkasitti intarneetii gadhiifaman.
uffatan barbaachisneedhaan immoo footoowwan adda addaa kanneen kan lakkifaman laphee namaa gara ejjaatti kan saaban jechuudha. Darbee immoo maqaa biraa qabaachuudhaan keessatti immoo ergaa biraa kanneen dabarsan kan akka diraamaa jedhamuudhaan maqaan isaa bareedaadha garuu keessaa immoo ergaa biraa qabatee kan deemu. Deebiis immoo fiilmiiwwan adda addaa nama kan barsiisu jechuudhaan keessaa garuu wanta biraa kan keessa tuulame jechuudha. Maqaan isaanii bareedu keessaan immoo wanta biraa. Isaan kana kanneen fakkaatan darbees immoo sirboota gosa adda addaa barreeffamootaa fi sagaleewwan waa'ee ejjaa kanneen dubbatan gaazexaa adda addaa waa'ee maqaa jaalala jedhuun ergaa biraa kanneen dabarsan isaan kunii fi kanneen kana fakkaatan karaa teknooloojii irraa fayyadamuudhaan dargaggoota keessumattuu gara ejjaatti kanneen galchan keessaa warreen gurguddoodha. Isaan kun guyyaa har'aa dhugumatti addunyaa guutummaatti jechaadha bakka muraasa hin taane addunyaa guutummaa irratti dargaggoonni gara hawwii ejjaatti yoo xiqqaate qaama isaaniidhaan ejja raawwachuu yoo dadhaban illee garuu lapheedhaan ejja raawwachuun amma danda'amutti carraawwan ammasii uumuu danda'amu jechuudha. Kan lammaffaa immoo saala faallaa wajjin walitti dhufeenya hin barbaachisne uumuu akkasumas immoo bakka namni hin jiretti wal beellamu. Kunis rakkoo guddaadha. Jalqabuma saala faallaa wajjirraan walitti dhufeenya hin barbaachisne uumuus sirrii miti. Inni kun hiriyyummaadha. Hiriyyummaan bakka lamaan karaa lamaan ni jiru. Hiriyyummaan hamaa ni jira. Hiriyyummaan gaaris immoo ni jira. Keessumattuu hiriyyummaa hamaa ilaalchisuudhaan wantoonni baay'een nu barsiisan kitaaba qulqulluutti barreeffamanii ni jiru. Namoonni baay'een osuma beekanii gara ejjaatti kanneen galan yoo jiraatan illee warreen hin beekneef garuu hiriyyummaan akkasii kun sirrii miti. Hin barbaachisu jechuudha. Ana baluudhaan nan beekaa. Isheen nama akkasiiti. Inni nama akkasiiti. Inni tajaajilaa abaluuti. Inni nama akkasiiti. Inni abaluu koodha jechuudha. Saala faallaa hiriyyaa walii wajjirraan bakka namni hin jirretti bakka dhokotaatti wal beellamuudhaan diiyaabiloos immoo keessa galuudhaan afurri ejjaa cubbuudhaaf namoota baay'ee kakaasaa jechuudha. Kanaafuu kana beeknee irraa fagaachuun baay'ee nurraa eegamachuudha. Akkasitti kan mataa ofitti kan dubbannu kan of amansiisnoo ta'es immoo kun mataa ofii sossobuu jedhama jechuudha. Walitti dhufeenya hin barbaachisne akkasii kana uumuudhaan ejjaan kanneen kufanii akkasumas immoo uumaa isaanii kanneen gaddisiisan jireenya isaaniis immoo kan dhaban kitaabni qulqulluun namoota baay'ee ni tarreessa. Isaan kana yuutuubii daandii jireenyaa kanneen hordoftan yoo jiraattan achi jalatti hiriyyummaa hamaa kan jedhuun kutaawwan 5 kan hin caalle dalagamanii jiru. Isaan sun kallattimaan kana kan ilaalsanidha. Garuu fakkeenyaaf asitti kaasuudhaaf fakkeenyaaf diinaa intala Yaaqoobii fi ijoollee alagootaa fudhanne seera uumamaa boqonnaa 34 lakkoofsa 1 amma 31tti diinaa intalli Yaaqoob hiriyyummaan barbaachisne ijoollee alagootaa wajjirraan uumuu isheetiin ejjaan ishee kuffisanii qulqullummaa ishee irraatii ishee kuffisanii jireenya ishee madhabdutti ga'uu dandeesseetti jechuudha. Darbees immoo yoo ilaalle gocha Amnoon obboleettii isaatii maatti kan raawwatillee ni jira. Lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 13 lakkoofsa 1 hanga 39 yoo ilaalle obboleessa abbaadhaan ijoollee Daawitidha jarreen kun lamaan. Amnoon gorsaa hiriyyaasaa Aminaadaabiin Ti'imaar obboleettii isaa irratti gocha gudeeddaan barbaachisne raawwatee kabaja isaa salphiseera jechuudha. Ofiisaas immoo deebi'ee du'uu danda'eera. Kanaafuu ofiisaas jireenya isaanii dhabee Waaqayyoon ni gaddisiisee obboleettii isaas immoo qulqullummaa ishee irraatu ishee salphisee jechuudha. Darbees immoo Solomoon hiriyyaa filachuu dadhabuurraan mana Waaqayyoo harka ijaaree hiriyyaa kana intaloota warreen gosa alagaa keessaatu hiriyyaa taasifachuudhaan ofitti fudhate mana xaa'ootti ijaaru danda'eera. Waaqayyoon amma kanatti gaddisuu danda'eera jechaadha cubbuu tokkoon. Ofiisaas immoo akkuma kanaa baay'ee miidhameera jechuudha. Kanaafuu hiriyyummaa hin barbaachisne eenyu wajjirraan hiriyyaa taasisuun beekuu qabna jechuudha walumaa galatti. Kan biraan immoo kan sadeeffaa haala uffannaa namootaati. Namoonni baay'een uffannaa hin barbaachisne uffachuudhaan namoota gidduu deddeebi'u jechuudha. Fakkeenyaaf shamarran uffata gaggabaabaa qaama isaanii kan walitti qabu qaama isaanii kan mul'isu akkuma kanaas immoo dhiironnis immoo faallasa jechuudha. Obboleettiiwwan isaanii shamarroota ejjaan akka isaan kufaniidhaaf sababa kanneen isaaniif ta'u uffatanii kan deddeebi'an jechuudha. Inni kun kallattiimaan namoota biroo ejjaaf saaxila. Akkasumas immoo uffannaawwan akkasii kanaan footoo ka'uudhaan namoota adda addaadhaaf erguu shamarran dhiiraaf dhiironni shamarraniif erguu deebisanii immoo footoowwan kana feesbuukii teelegiraam bakka adda addaatti poosti gochuudhaan
namoonni akka ilaalan taasisuu isaan kun namoota biraadhaaf hawwii yookiin immoo fedha ejjaa laphee keessatti yoo xiqqaate uumuu waanta danda'uudhaaf kun sababa ejjaadhaaf kan tokko ta'achuudha. Kan xumuraan immoo mana dhugaatiidhaaf bakka sirbaa deemuuti. Kan xumuraa gaafa jennu asitti kan kaasnu malee kana qofa jedhachuu keenya miti. Mana sirbaaf mana dhugaatii. Dhugaatiin ejjaaf balbaladha. Namni dhuge cubbuuwwan ejjaa kana fakkaatan sirriitti barbaada waan ta'eedhaaf mana dhugaatii dursaniima irraa fagaachuudha jechuudha. Mana dhugaatii kan deemnu ta'e sababa ejja kanaaf sababa ni taanu. Darbees immoo sirbis immoo daandii makanaati. Namni sagantaalee akkasii hirmaatu namoota uffata adda addaadhaan uffatanii sirban ilaaluudhaan jechuudha. Yoo ejja foonii raawwachuu dadhabellee yoo xiqqaate laphee isaadhaan ejja raawwataa jechuudha. Kunis immoo akkuma ejjaatti lakkaa'ama. Isa kana hojjetaan kan ka'u kan biraan immoo guyyaa har'aa maqaama ejjaatiin manni sirbaaf manni dhugaatii banamee kan jiru naayit kilab kan jedhu jechuudha. Wantoonni akkasii ni jiru. Namoonni sagantaalee kanatti gaggeessan kabajamaa kan ta'e qaama isaanii uffata ofirraa baasuudhaan jechuudha. Gurguruudhaan kanneen namoota warreen biroodhaaf immoo qormaata ta'uudhaan kanneen deddeebi'an jechuudha. Kanaaf isaan kun kallattiimaan ejjaaf sababa kan ta'anidha jechuudha. Kan biraan immoo baay'isanii nyaachuu akkasumas baay'isanii dhuguu gammachuuf humnaa walii barbaaduun isaan kunis immoo ejjaaf nama saaxilu jechuudha. Walumaa galatti egaa kanneen amma dubbanne kun akka fakkeenyatti kan kaa'an waan ta'eedhaaf nuti kan beeknu lapheen keenya kan beeku lapheen keenya beekumsa kan dubbannu ol waan ta'eedhaaf Waaqayyo durseetuma sammuu keenya keessa laphee keenya keessa maal kaa'eera beekumsa kaa'eera. Innaa sanatti fayyadamuudhaan sababoota kanneen ta'an ejjaaf nuti mataa keenya sirriitti ni beekna jechuudha. Kanaafuu isaan kun ni jiru. Har'aaf sa'aatiin keenya deemeera barumsa taanuun immoo qormaataawwan kana akkamitti mo'achuu dandeenya kan jedhu bal'isnee ilaallaa jechuudha. Ni ilaalla. Har'aa fi asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa taanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.